الدوران كان توري مالتو كان يسقط يقول يا أحمد Dhaggeeffadhu waan koomantii ilaaltee natti naasa'ini maayikii dhaggeeffadhu yookaan sitti cabsee si biraa deema. Na dhaggeeffadhu. Inde Dhaggeeffadhu kaasiima. Ana na beektaa hima. Ana na beektaa bara. Ana warra koomantii dhaggeeffadhu. Ani shokolaataa koomantii dhuf. Warra koomantii warra itti dubbiftan. Gadi si buusee irree na cabsite inde. Dhaggeeffadhu ka. Warra koomantii sana akkana furrii xaragadha. Isaan ilaalin tokkoffaa dhaggeeffadhu. Akkasii miti bara Ahmed amala akkanaa hin qabdu. Koomantii hin dubbisiin koomantii dubbisee waan hin gaafatin. Yaada sammuu kee keessa jiru na gaafadhu tokko jedhe. Tokko yaada sammuu kiyya keessa jiru bar duraan akkana turre Facebook irratti qabsaawaa ajaa'ibaa amanamaa turtee maaltu akkana si godhee jiru. Amma amantiin eessa badde? Amantii maaltu balleesse? Duuba amma waan ani barbaadu godhuun amantii balleessuudha. Waan itti amanan godhu. Qoyaa nuti soddaan aminaan iloliin. Maal amantii amma balleesse na gaafadhu seeraan sii deebisa maal balleesse? Kana naa iloliin suuta jee dhagee. Haay. Wanti naan jee jiree waan nama lama jidduu kofoo baafachuu 50 kannuu sun hin barbaachisu akkuma duraanii kan keessan ta'uu si wayyaan si jechaa jiran. Dhaggeeffadhu gaafii bareeda. Osoo hin jecha san jechuu baadhee ashittiin teennaadha kabajaadhaan minxaafii afatteen salaattu beeta. Hoshtiistu tas sigala afaan Jarmanii. Hoshtiistu jechuun afaan hiikkaan jecha kanaa sigala. Fiimtaalla afaan arabiitiin yoo ta'e tokkoffaa ashittiidhaaf kabaja kennaa. Osoon akkasii sireesii godhee Hamzaan miira keessa galchuu baadhee mucattiin teenna kabajamtuun bareedduun aashittiin dhaabbilee har'a Hamzaa wajjin shaa hin jettu ture. Sila har'a akkuma ulamaa'otatuun gabbaatee arrabsitu. Saala tokko malee ishee anawaar irratti gadi yaatee arrabsitu kana sila har'a isiillee tartiiba kana keessan oolti. Har'a rabbiin isii faayee kabajaa isii kennee abbaa warraa isii ammattee dhiira harargee jegnaa Hamzaa Hajii. Ammadis nama jirre maqaa kaasuun hin barbaachisu garuu wanta ati beekuu qabdu tokko waan ati jettee uummata kanatu barwaa'ee surree kaase waan ati kaafteef deebisii kennaara. Waan ati jetteef miti baay'isawwee namni nama jaalatuuf kabajaa hin godhu namni Hamzaan waan isii jaalatuuf ibsaan waan na jaalatuuf namni nama jaalatuuf hanqa lubbuu isaa kabajaa miti lubbuun hanqa deemuu kan nu danda'a dubbattee fi miti turumaanuu waan kabajuuf hin malee. Dhaga'i jecha sadhumaata akkasii hima ani ijoollee shamaraa lama qabam. Obboleeyyan shamaraa afur waliin dhaladhe. Annama dhalaa shamaraa takka miidiyaa kanarra ittiin taphatu hin fedhu. Ibsi isaa yoo ta'e si fuudhuu qaba. Siin taphachuu hin qabu. Ani akkasitti amana. Maaliif siin jedha beeyta? Komata akkasitti nafne rabbiin si tolche si bareeche si miidhagse. Dhaga'i gaa na dhaga'i yaada keessatti. Qooyi na dhaga'i maayikii ati intala shamaraati na dhageeffadhu. Namni dubartiin taphatee dhiisu anaaf xilaata. Dhugaasitti maa. Maaliif jennaan takka maqaan kee yoo si bade deebi'ee lammaffaa maqaan kee siin tolu. Namni waan ati goote kanaan waggaa 100 si kaasa. Kanaan waggaa 100 si waama. Kanaafuyyuu gaafa waan san goonu pilaaniidhaan goonanu. Wanti nu goone kuni Maammadoo birrii shamaraa nyaatu aarsuu danda'a. Ka 10 qabu 20 qabu aarsuu danda'a. Laakiin dhiira qalbii qabdu ta'e obboleettii gaarii qabdu. Waan an jedhu kanan dinqisiifata hin deeggara. Obboleettii isaa irratti akka namni ashoofuu namni barbaadu kamuu hin jiru. Maaliif kana siin ja'a yoo jette ati gaafa kabajaadhaan hiriyyaa tokko rabbi si hiree waan fal'aanni fuudhee jedha Oromoon beektaa. Carraa kana malee illee namni bara heerumuma kana argachuu ni ulfaata. Carraa malee har'a shamara meeqa taate yoo kana ilaalte bareeddu. Ta waggaan irraa deemaa jiru. Ta waggaa 30-40 seenaa jirtu. Ustaazonni maal jechaa jiran? Shamarran teenya waggaa 25-20 caaltu jira. Har'a waggaa 30 caalaa jirti. Ka osoo waraabessi nyaatee sareen 20 hin fixanne jira guddinarra. Osoo jaarsan qabne. Kunniin maal dalagaa amma yeroon irraa deeme jechuu kanneen. Ati har'a umrii kee kana carraa kanatti mucaa qacalee intala qacalee wanti nu isin hawwinu sargii keessan dhufnee taphachuu. Dhoosisaa birrii fuulatti dha'u. Ani kana barbaada. Dide saniin gara kaanitti waan biraa waan amma shokolaataa ni tiktokii har'a banatee dhufee afaan banuu. Kawaayee obboleettiin beekne, kawaayee haadhaan beekne, kabajaa intalaan beekne. Ahmad akkas jedhaadhaan wanti an godhe hundi kabajaadha. Shamara tiyya hundaaf. Ijoollee shamaraa hundaaf an kabajaa'u. Kanaafi akkasii amma ati waan gootu. Ati intala teenna. Amma gurbaa keenna waliigaltan wal jaalattan ati amma jaartii yoo intala sikkoomandooti. Niitii sikkoomandooti. Kanarratti amma tapha kee ka dhufaa jiru. Ka jaarsa kee waliin taphattu. Sargii dhugaa rabbiitti ibsishaan sargii godhuu qaba. Sargii guddaa godhuu qabdanii
sargii keessan dhufnee isinii taphannaa dhoosisaallee isinii guurra. Mallaqa jechuudha gama Harargee kanatti hin beekamu akka gama kenna baaleetitti baalee aadaa qaba. Safuu qabna obboleessi kiyya yoo har'a fuudhe birrii 20 akka 30 dhoosisa kennama. Gaafa har'a galgala jaartii isaa fudhatee manatti hin galate har'uma duroomee bula. Ibsaan kana bareechee beeka. Ati har'a gaafa guyyaa ibsaa walitti dabalamtee irraa duroomtee jirta. Allahu akbar. Mana horachuun duroomuudha. Dhugaa sitti mamaayiki. Durummaan tokko. Dhaggeeffataan jira waan jenne ani bas dhaggeeffadhu. Gama kenna gama baalee kanatti namni jaartii fuudhee jechuun duroometti ilaali bakka. Sababiin isaa jaarsi ardaan gosti namni kun hundi ka dhufu namicha kana dhoosisaa kenna. Mallaqa kenna. Loon kenna. Re'ee kenna. Akkanatti beekamna. Guyyama kana birriin kee akkana ol baya yooma duraanuu qabaachuu baatte. Allah duroomteerta. Achi booda abbaa warraa kee wajjin dalagattee jireenya kee jijjiirattaa jechuudha. Amma kan isinirraa barbaannu nuti waan rakkattan nu himadha. Habibti ya jaarsa naataa jedhee kun aannaniin tiya luka takkitti achi saqqalee takkaasis saqqalee gaafa kaayiroo keessa rakkadee deessannaa jira jedheen taa'uwan. Maalin diin osoo lubbuun na keessaa boo jiraatte jette doorara 50 siin ergu. Wallahi munira afaanuma ati jette kana namni wayilee naan jedhee itti himee jennaan na wakkate. Annama akkasiitiin. Mee kunoo yoo kunoo maalin diin mee kunoo kunoo na gaam gurraan. Rakkadheetiin guyyaa geemii xiyyaa maalin diin kan jinarraa nafin jedhin anaaf inni ilmaan biyyaatti ilmaan ganda. Narraa nafini. Ati illee rabbii narraa nafini jettaan isaan geemii tiktok giifti kennamoo. Hayaan ijoollee biyyaatti miti wallahi akkasiin jee. Sigattee namaan naan jee ambar maalin diillee jeetiin hin jiraanna. Haa dooraalee kudhan irraan boonaan jen dooraalee kudhan. Akkasumatti bira abdii. Indatti haga himattee osoo umbushatti himattee umbushaan sii dhufaa baal. Akka dhibba umbushaan hamaan sanuu ni dhufa jira. Wallahi umbushaan sii dhufaa. Kun immoo itti ilaalu waan ofii mallaqa namni haga isaa qabu hin jiru. Suma kaya rabbiin isaa beeku. Suma kaya aannan akkana kochoppii kana rabbi. Waan argamti. Maaliddi maallaqa doolaara namni biyya guddoo san keessatti baankii kaajatu butaan ta'a kaatee butaan ta'a gubbaan qunxaatti kaatee qumbaa gubbaan jinsiitti kaatee deemaan jiran. Maaliddi yookuun achis baasu doolaara adii kana kaayaa guyyaa inni wayin bitachuu gabbaate doolaarri kun waan abaayaa kiyya kana bakkaata jedha. Gurraachame. Waa akkana kan Ameerikaan hin malleeni akkam yaamuun ati Suudaan hin malleeni. Suudaan miti Israa'eel Soomaaliyaa ta'uu qaba argeessaa. Barre sanuu biyya baqaa keessa ture ka eegisee biyya baqaa keessa akkana sicha kana maalita biyya baqaa keessa ture sanuu Keeniyaa tana ture maal inni maqaan isii kana nyaata Ameerikaa Keeniyaa san maqaan isaa maal inni Ogaali. Ogaaliidhaa fi takka illee hin jirti maali maqaan isiidha. Fuufoo. Fuufoo. Beekonni. Kana nyaatee meera bedhe biyya san biyya baqaa san ture ka'ee achi bahe anan bakuna yoo dikkaate waggaa lama waliin haasofti jirra. Waggaa lama haga ammaatitti wanni isa narratti haram. Waggaa lama ofiin siif du'e siif fannifame naan jedha. Kaayiroo tana fa dhufee roomaantikii fan waliin taphana naan jedha. Hindi dee hin balleesse. Wayii yaa ati dunda guma namaan beekatte malee ilma namaa kana an jecha ilmi namaa kun nama qubna gareenyaadha. Namni kun nama firaa maalayaanidha. Haasawaa fi haasawaan isi koomatti namarratti hin beekan nama qubna gareera. Koomatti namni barreessu irratti waqasaman billaa wallahi yaada faate. Koomatti namni milisee kaayiroo keessa milikoo.